Eebbifamu hidha haaromsaa laga mormorbooda Masriin Itoophiyaadhaan injifatamuun waan hirriba isii kuteef Itoophiyaadhaaf dhimma ijoo kan ta'e balbala galaana diimaa irratti dallaa ijaaruudhaaf jaataniin guddaa aalsiisii ta'eeti jira. Kan ooltaniif akkam ooltan, kan bultaniif ammoo akkam bultan dhaggeeffattootaa fi kabajamtoota lammii miidiyaa biyya alaatii fi biyya keessaa kan dhaggeeffachaa jirtan sagantaa tibbanaa odeeffannoowwan tibbana qopheeffanne tokko jenneetti seenee jirra. Maduma qophii keenyatti nu faana tura. Caayaan guddoon gamtaa Arabaa tan taate biyyi Masrii eega dhaadannoon hidha haaromsaa laga Abbayyaa Itoophiyaan ijaarteen hojii eegaluun dura fashalaa'e miseensa gamtaa Arabaa ta'uun kan Itoophiyaa wajjin hariiroo qabdu dantaa siyaasaa fi diinagdee sababeeffachuudhaan ijaaruun hojii dippiloomaatota Masrii guddaa ta'eeti jira. Suudaanii fi Eeltiraa caayaa takkatti yaamuun kaayyoo gamtaa Arabaa kan yaadachiise Koloneel Alsiisiin Eeltiraan biyyoota ollaa takkallee wajjin ooltee bultee tan hin qabne NATO siif jiraadhaan Isaayyaas Afoorqii gateetii hoo'isee danqaraa Itoophiyaa dhiibaa jirtu kan hulaa galaana Asab ejjennoodhaan jabeessee waan barbaachisu maraan naas cinaa jira. Hulaan galaana Asab akka hin banamne kan goosisaa jiru Alsiisii ta'uun isaa odeeffannoowwan garaagaraatiin bahate kan jiran. Daldala meeshaa alaa keessaa markabaan kan alaa galchuu fi kan ala ittiin baasu Itoophiyaan buufata galaana Jibuutii galfachuudhaa fi baasuuf kan fayyadamtu umrii waggaa 20 kan ta'e dirqama kanaaf Itoophiyaan fedhii Jibuutii eeguuf waan ta'uu fi waan hin taane hunda dandeessee har'a ga'uun Itoophiyaan hiree qunnamtii daldalaa kan karaa Jibuutii malee kan biraa dhabuudha. Hogoggorsaan Masriin Itoophiyaa fi Jibuutii jidduutti guuraa jirtu hiree bakkaa fi akka dhabaaf mudate kanaahuu dhabdii hin shakkiin Itoophiyaadhaaf qaban hedduudha. Sababni Masriin eega Itoophiyaan danqatta'uudhaaf danqaraa hulaa galaana Asab guurrattee baate Jibuutii wajjin hariiroo biyyoota dhimma daangaa galaanaa walitti qabnu irratti Masriidhaan goonuudhaa fi caayaa Alsiisii dhaqanii boodan qubsama buufata waraanaa Jibuutii keessa godhachuun hireen guddaan Itoophiyaan gara Jibuutiitiin qabdu shakkii keessa kan galche qofa osoo hin taane guuza hulaa Asab kan silaa Itoophiyaan xiyyeeffannoo kennitetti miseensa warra hulaa Itoophiyaatti danqaruu ta'uudhaan Jibuutiin ifa keessoon haasawamaati jira. Jibuutiin kafaltii isii Itoophiyaa irraa argattu kan sababa Eeltiraan hulaa galaana diimaa Itoophiyaatti danqarteef tahuu hubachuun galii isii kan itti fufsisu danqaa Itoophiyaa ta'uudhaaf waamicha Masrii owwaachuun waan beekamaadha. Dhimma ollummaa daran soddummaanis kan walitti hidhatan mootiin Soomaaliyaa fi Jibuutii Masrii dhaggeeffachuun dantaa hegeree isaanii suufaa jiraachuu hulaa galaana Hindii akka Itoophiyaadhaan hin kajeelamne taasisuudhaaf goosharra ishee kan irraa baasan ta'uun beekamaadha. Hoggantuun gamtaa Arabaa tan taate Suud Arabiyaanis guuza Masrii Eeltiraa kadhachaa jirtu keessaa tokko ta'uun yeroo ifa tahee jiru kanatti daldaltoonnii fi abbootiin qabeenyaa Suud Arabiyaa dheengadda dhimma daldalaa fi investimentii Itoophiyaa fi Suudii wajjin qaban irratti Finfinneetti mari'achaa kan oolan. Torbaanuma kana keessa immoo mootiin Suud Arabiyaa Mohammed Salmaan Ameerikaa mana aditti Tiraampiin simatamuunis simannaan sun maaliif akka ta'ellee yoo beekamuu baate Suudiin kanaan dura hulaa buufata galaana Eeltiraa qabdu keessaa tokko ijaaruudhaaf Isaayyaas Afoorqiitii wajjin waliigaltee irra akka gayan odeeffamaati ture. Dhimma hulaa galaanaa malaa mariin kamuu irratti kan afaanii hin buufanne Itoophiyaan marii daldala Itoophiyaa fi Suudiin dheengadda waliin godhan irratti waa'een hulaa galaanaa wanni dubbatame tokkolleen hin jiru. Itoophiyaadhaaf michuu kan turte Suud Arabiyaan kanaan dura yeroo muummichi ministeera Abiyyi Ahmad aangootti dhufu deeggarsa biyyummaatii fi hariiroo hawaasummaa isaanii fi hariiroo biyyummaa kan itti fufsisu deeggarsa godhaa turanis arraantan ammoo waamicha gamtaa Arabaatiin faallaa Itoophiyaatti dhaabbachuudhaan guuza Eeltiraadhaa kan ta'e kan hulaa galaanaa diimaadhaa Itoophiyaatti danquu danda'u keessaa tokko taateeti jirti. Gamtaan Arabaa Imireet murtee caayaa gamtaa Arabaa kan deeggaran ta'uun ifa. Warri akka Joordaan miseensa gamtaa Arabaa Imireet ta'uun Suud Arabiyaa wajjin dantaa daldalaatii fi galaanaa kan waliin qabanidha. Biyyoonni baha Arabiyaa Masrii hanga Iraan, Eeltiraa hanga Jibuutii, Suudii hanga Soomaaliyaa, Joordaanii hanga Turkii Otomaan Eeltiraaf guuza godhee Itoophiyaan hulaa galaanaa irraa goosharra ishii baasuudhaaf carraaqaa kan jiru mootiin Gibsii Alsiisiin Isaayyaas Afoorqii qooma dhiibee hulaa galaanaa jalatti irkatee akka taa'u godheeti jira. Eeltiraan eega dimisha guuza ardii Arabaa harkatteen booda fedhiin Itoophiyaan dur qabduu fi akeeka fuulduraa biyya Eeltiraa Itoophiyaa jalatti bulchuuf fedhii jiraachuullee dubbachaati turan. Hulaa galaana Asabii fi waa'ee waraana Itiyoo Eeltiraa ilaalchisee akka walqabatu ministeerri odeeffannoo Eeltiraa Yaamaanee Gabra Masqal waliigalteewwan raawwataman jechuudhaanis ibseeti jira. Ministeerri odeeffannoo Eeltiraa
Yaamaanee Gabra Masqal waraanni walabummaa Eeltiraa waggoota 13f ture irraa ka'ee guyyaadhaa fi guyyatti gama tokkoon federeeshinii fakkeessanii Eeltiraa bulchuun gama biraatiin ammoo maqaa federeeshinii seera addunyaa ifatti cabseen Eeltiraa of jalatti deebisuudhaaf carraaqaa turan ja'a. Labsiin federaalaa yeroo san mataa irraa mirga Eeltiraa koloneeffatuudha kan bilisa ta'e kan ifu mirga Eeltiraan qabdu sarbuudhaan ture ja'an. Gocha seeraan alaa jalqabaa keessatti gaheen Itoophiyaan qabdu Eeltiraan humnaan ofitti dabaluu fi ajandaa babal'ifatanii osoo addaan hin citin kaastu jechuudhaan himatan. Kun sababa biyyoota lameen yeroo hedduu walitti bu'an keessaa tokko kan godhe ture. Dabalataan Eeltiraan sababa wal dhabdee hin barbaachifne gaggeessitoonni Itoophiyaa irra gahaa turanii fi ammaas itti fufaa kan jiran ta'uu ifatti dubbateetu jira. Waraanni bara 1998 hanga 2000 daangaa Itoophiyaa sababeeffachuudhaan yeroo sanitti walitti bu'insa baadimmeedhaa fi shiraaroo kan naannoo sanii sababeeffachuudhaan kan dubbatu. Dubbi himaan kun Yamanee Gabra Masqal yeroo saniis tahee maqaan kanaan kaasan malee kaayyoon isaanii asab qabachuu akka tures ifatti dubbatu. Kaayyoon waraanichaa yeroo sanii daangaa irratti wal dhabuu daran hulaa galaana asab qabachuu irratti xiyyeeffannoo guddaa akka ture dubbata. Torbaan jalqabaa waraanni eegalu yeroo sanitti itti aanaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa kan ture Takadee Alamuu hawaasa Itoophiyaa Waashingtan DC jiruun walitti qabee ergaa dabarsaniin asab qabachuun gooroo waraanichaati jeeti dubbate. Waraanni Itoophiyaa fi Eeltiraa jidduu kan yeroo sanitti gaggeeffame kumaatamaan lubbuu namaa galaafachuu kan dubbatu. Qondaalli Eeltiraa kun yeroo waraanni masara marsaa sadaffaa baadimmee jalqaba biyyoota lameen gidduu ka'u Itoophiyaan marii Ameerikaadhaa fi gamtaan Awurooppaa magaalaa Aljeersitti qophaa'ee adda kuttuu jiraachuudhaas ni hima. Yeroo san humni waraana Itoophiyaa haleellaa jabaa asab irratti gaggeessaniiti jiran. Miidhaan guddaas dhaqqabeeti ture. Itoophiyaan waliigaltee dhukaasa dhaabuu sana booda waliigaltichi mallatteessee kan jiru. Qondaaltichi kun haleellaan qilleensa irraa kan dhaabbatu pirezidaantii Ameerikaa yeroo sanii Bill Clinton gidduu galuun bara 1998 waliigalticha mallattaa'eeti ture jedhan. Waliigalteen teeknikaa jechuudhaan waliigalteen Aljeersiin mallattaa'es karaa Itoophiyaatiin cabuudhaas ni hima. Kun hammam dhugaa akka ta'e gama Itoophiyaan ibsamuu baatus Itoophiyaan waliigaltee Aljeersi kabajuu fi Eeltiraan hanga ammaatiyyuu daangaa ishiitiin sarbamaa jiraachuu ni himata. Gama dhimma hajaalaa Itoophiyaatiin ejjennoon jirus faallaa yaadaa fi ilaalcha Eeltiraa ta'uu dubbiin ministeera hajaalaa kan Dr. Geediyoon Ximaaxiyoos ni ibsiti. Hulaan galaanaa argachuun Itoophiyaa dhimma jiraachuuf jiraachuu dhabuuti kan jedhan qondaaltichi Itoophiyaa sababa hulaa galaanaa dhabuutiin lammiilee miiliyoona 130 ol ta'e walitti fufinsaan nageenya mirkanaawaa argachuun sababni hulaa galaanaa dhabuu waan ta'eef hulaa galaanaa argachuun dirqama Itoophiyaa ta'uu calaqqiseeti jira. Kana malees Dr. Geediyoon buufanni asab dhimma ijoo mootummaa Itoophiyaa dursa kennuufi ta'uu dubbachuu isaanii yaada waltajjichaa kan qopheesse Horni Rivuu marsariitii isaanirratti baasuudhaan ibseeti jira. Mootummaan ejjennoo kan qabate buufata asab ilaalchisee dogoggorawwan seeraatii fi seenaa raawwataman sirreessuun fedhii qaburraa kan ka'e ta'uu Dr. Geediyoon Itoophiyaan fottoquu Eeltiraadhaan duraa fi boodaas irratti qabeenya olaanaa baasuu siidhaatis ni dubbata. Dursa kan kennamuufi qabu sababa kana waan ta'eef isaanirraa ejjennoon guddaan jiru waa'een hulaa galaana asab ifatti murtii tokkorraa akka gahamus ni dubbatan. Itoophiyaan haala diinagdee dirqisiisaa dhugaawwanii fi diimoogiraafii haalawwan seenaatiin kan ka'e fedhiin hulaa galaanaa mootummaan haqa qabeessa kan sababaa fi fudhatama qabu ta'uu isaatis ni hima. Dr. Geediyoon muddamni Itoophiyaa fi Eeltiraa jidduu furamuu kan danda'u tokkummaan diinagdee qaxanaa biyyoota lameen jidduudhaa uumuudhaan ejjennoo jiru qabnaa jedha. Yamanee Gabra Masqal dhimma diinagdee biyya isaanii fi Itoophiyaa yoo kaasu waggaa 30 oliif deeggarsa biiliyoonotaan IMF irraa argachaa turteen ammas lakkoofsa uummata biyyoota deeggaranii hatattamaan barbaadan kaasuudhaan je'eeti busheesse. Itoophiyaan hulaa galaanaa argachuun kutannoo kana kan qabdu kan ibsitu Eeltiraa fi Masriin michoomuu isaaniitti jabaachaa kan deeme yoo ta'u bulchiinsi hulaa galaanaa ilaalchisee biyyoonni karaa galaanaa hin qabne kan ilaallatu jechuudhaan waliigalanis Itoophiyaan hanga ammatti dhimma hulaa galaanaatiin wanni Eeltiraadhaa wajjin hariiroon addatti dubbatames akka hin jirre ni ifa. Haa ta'uti malee gamtaan Arabaatii fi akkasuma biyyoonni gammoojjii Saharaa kanneen keessattuu miseensa gamtaa Arabaa ta'an
fi akkasumas dantaa hulaa galaanaatiin wal daangeessanii fi galaana irratti walitti aanan kamiyyuu dhimma Eeltiraati wajjin waliigaluudhaan Itoophiyaatti hulaa galaanaa kallattii maraatiin danqaruu qofa osoo hin taane daranuutu afaan isaanii irraa cufachuudha. Haa ta'uti malee sababoonni kun yaadni Itoophiyaatii fi lammiilee Itoophiyaa akkasuma aktiivistootaa fi rogeeyyiin miidiyaalee hawaasaa garaagaraa dhimmoota kana Masriin akka guutumaa guututti harka keessaa qabdu foggaajan michuun isaanii kanneen akka Jibuutii kanneen akka Soomaliyaadhaatii fi kanneen kana fakkaatan ammoo gaa miseensa Eeltiraadhaa kanneen hulaa galaana diimaa Itoophiyaatti danqaran ta'uun Itoophiyaadhaaf yaaddoodha kan juus gaafillee yoo ta'e hagammaa Itoophiyaan maal karaa kamiin hulaa galaanaa danqaraa biyyoonni gadii biyyooti gamtaan Arabaa irratti waliigala kana eeysaan akka firraa bantu wanni ifatee hin jiru. Tole kabajamtootaa fi daawwattoota lammii miidiyaa sagantaan keenya dhimma hulaa galaanaa irra qabannee dhiyaanne kanuma hamma dhumatti nu faana turuu keessaniif galatoomaa.